Akarabin ko lubugo na ang bisuti. Iyalammi ko si Karadadara. Obboleettiin keenya ammas dhageessan boossee mataa jirtu maqaan ishee Zabiibaa Mujaahid jedhamti. Umurii ishee waggaa 37 daa'ima tokko qabdi. Daa'ima isiin barsiifatti ture amma garuu kaansarii gadameessaatiin qabamtee kaansarii dhibeen ishee kun sadarkaa dhumaarra ga'e yeroo ammaa rakkoo hamaaf saaxilamtee jirti. Qaamni ishee guutuun irraa dhumee foon irraa dhumee lafee qofatti galtee jirti. Maatiin waan qabanti fixatanii isheenis waan qabdutti fidhattee omaan qabu yaalammii koo yaa biyya koo na gargaaraa jetteetti. Kanaafuu obboleewwan namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessanii hanga dandeessan lakkoofsa akkaawuntii ishee kanatti waan dandeessan galchaa fi namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye tarii yoo sheer gootan namni sin sheeritti gootan sun yoo arge gargaaruu danda'a waan ta'eef rabbumaaf jecha viidiyoo kana sheer gochuudhaan namni akka gargaaru taasisaa jechuu barbaada. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Ababee Caaliitii galatooma ulfaadha. Amman qawwee akkasii bitadhee akka callee nama siree qabadhee ciisaaraa dayitooninis naa cinqamee dadhabe. Ijoollee qabdaa? Mucaa tokkoon qaba. Maal hojjetan barata? Kutaa meeqa barata? Kutaa torba barata ture dadhabnaan karaatti dhiisee jira amma.